heeraan alaa Suudaan irraa gara biyya Masrii osoo imalaa jiranii poolisii Masriitiin qabaman. Gareen mirga dhala namaatiif falmuu kan sadarkaa addunyaa barri 2015 godaantootaaf bara yaaddeessaadha jedha. Harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya oduu irraa keessaniif dubbisuun meeraa Oromooti. Godaantoonni heeraan alaa Suudaan irraa gara biyya Masrii osoo dhufaa jiranii dallaalota isaaniin deemu nama lama waliin namoonni 19 harka poolisii mootummaa Masrii akka jiru gaazexaan Sagalee Nuubaa jedhamu gabaase. Namoonni qabaman kanneen Oromoo akka ta'es barameeti jira. Namoonni qabaman kanneen waajjira poolisii Aswaanitti qoratamaa akka jirus ibsame. Gareen mirga dhala namaatiif falmuu kan sadarkaa addunyaa barri 2015 godaantoota heeraan ala garba qaxxaamuraniif waggaa lubbuun isaanii itti galaafatame isa hamaadha jedha. Akka Save the Children jedhutti irra hedduun godaantota kana hedduun isaanii ijoollee kan ta'an namoota 400 akka du'es gabaaseeti jira. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti dhiyaata. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu IOM akka jedhutti namoota hedduudha balaa kanarraa hanbisuu dandeenye. Ji'a kana keessa guyyaa arfan darban kana warri daangaa Xaaliyaanii eegu namoota 7,000 godaan deemu afaan balaatii baafne jedha. Namoota kana keessaa 450 ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee kana keessaa 317 tan maatiin isaanii bira hin jirre. Joel Milman dubbi himtuun dhaaba baqattoota gargaaruu akka jettutti ji'a kana keessa namoota 8,000 lubbuu isaanii baraarre. Oduun arraaf jennee kana fakkaata gama kootiin nagaatti.